kijibdeetini dhagaya hattu ati kijibdeetini lammii keenya sobdee nyaachuu barbaadda miti ani immoo dhugaa sitti himet hannarraa si dhoggee akka ati dalagattee nyaattu si gochuu barbaada mallayni ati gaafachaa jirtu kuni bar ijoolleen keenya halkanii guyyaa beelaa dheebuudhaan rakkatanii biyya namaatitti mana namaa keessatti gubatanii fidan kanam tokko isaan quba hin qabne rabbii guddaa malee ati immoo qallaali mattas deebistee mallaqa hamma kana ga'u yoo gaafattu kuni hattummaa caalu kanaaf dalagadhuuti akka ilma dhiiraatti hojjedhu nyaadhu malee hannaa fi kijiba irratti hundaa'ini. Akkumaaf 700 kamijjetta itti jedhu gara imbaasii yoo deemtan safaaraa yoo dhaytan ji'a 3 tura yookaan ji'a 2 wayii isin jalaa turuu danda'a. Seera qabeessa. Kakuma 3 wayii yookaan kakuma 2 wayii suni warroota heeyyama mootummaa irraa fudhatanii gama onlaayiniitiin isin xumuruu danda'an. Yoo feetan hin baafattan yoo fedhin immoo gara imbaasii deemtanii baafattan kanuma wanni isin hin galle yoo jiraate akkanatti addaan isin baafata. Dhugaa dubbachuudhaaf haalli amma tayaa jiru haalli amma ijoolleen keenya itti saamamaa jiru nu dhibee jira. Imbaasiin paaspoortii lammiilee isaa haaromsuu hin dandeenye. Qoonsilaan paaspoortii lammiilee isaa haaromsuu hin dandeenye. Hattoota bobbaasee uummata keenya maaliif saamsisa? Xiyyeeffannoo mootummaan keenya irratti godhee hojjechuu qabu tokko guddaan isa kana. Hattoota akkanaattu uummata keenya irratti bobba'ee riyaala 3,600 jechuun birrii Itoophiyaatitti 125. Maali lammiin keenya maa saamama? Maali hattoonni hayyama qabdi? Hattuun dur hayyama qabdi? Hattee jiraatti, kijibdee jiraatti, uummata saamtee jiraattu dur hayyama baafattee qabdi. Ka hayyama qabdu mee eessa iddoon isiitti argatan qabdi hin qabdu. Kanaaf hattoota akkanaattu imbaasii waliigalee uummata keenya saamaa jira. Adaraa keessan ijoollee Saudi Arabiyaa jirtanii hattoota akkanarraa of eeggadhaa. Akkuma obboleessi keenya isin gorsa irratti akkasuma yaada isinii kenna irratti dhugaa dubbachuudhaaf warri imbaasii jedhanii asitti yookiin ijoollee keenyarraa waraqaa eenyummaa hojjisiifadhaa yookiin qaama hojjisiifadhaa jedhanii asitti ijoollee keenya rabbashaa jiranii birrii dhugaa dubbachuuf jechuudha birrii riyaala 3,600 gaafatanii jechuudha ijoollee keenya jechuudha 1,700 bichaadha moo 1,600 qofa kan kaffalamu silaa jechuudha. Laala akkatti isaan wanta isaan dalalan jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo isin jecha egaa warra chaanaala kiyya faaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuu maamila keenya ta'aa warri ta'aa jirtanis galatuma ulfaadhaa isin jedha akkasuma immoo wanti isin jechuu barbaadu ijoolleen keessatti Saudi Arabiyaa jirtan adaraa keessattoota akkanarraa of eeggadhaa obboleessi keenya hundi isin gorseera dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha mee ilaala wanni isaan godhan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha hedduu nama gaddisiisa wanti namni ilmi namaa keenya kun addunyaa irratti waanuma dharaa daldala waanuma dafqa namaa kana nyaachuu akkatti hin jiru waraqaa inni kan baafatanii 1,600 moo 700 kan baafatanii inni maal godhe 3,700 jirraa guurrata jechuudha la argitanii waan isaan godhan jechuudha kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa of eeggannoo cimaa godha haa turulleedha karaa seeratiin hojjisiifadhaa daldaltoota akkanaa kana dhiisate sobdoota akkanaa kanarraa goraati jechuudha isiniin jechuu barbaada maaliif inde bareen kan nama 2-3 hojjetamu nama tokkorraa nyaatu jechuudha maali cubbuu sodaatanii maal namaa godha dafqi nama akkatti finu anaafisitu beeka akkatti isa nuti itti dafqinee mana ormaa keessatti riba dhabnee halkanii guyyaa itti fatamnee nyaata keenya itti dhabnee bifa keenya itti dhabnee dhugaa rabbi akka nama odoo dhaleen odoo heerumin akka nama heerumnee jirra akka nama dhallee jirra jechuudha nuti keessaa ijoollee shamarran kan heerumne jechuudha dhugaa rabbi isiniin jedha jechuudha bifa keenyatti daawwadne mee namni akka bifa ofii keetii gisee biyyaa baatu jirta hin jirtu maal ijoollee akkatti qoncisuun kun maalidha kun dhugaa waaqaa jechuudha keessattuu ijoollee ala jiranii akkatti irraa qoncisa jechuudha nuti warra mana jirrullee nuti isaantu hojjetaa homaa rakkoon qabnu garuu ijoollee ala jirtan of eeggannoo cimaa godha keessattuu ijoollee ala jirtanii paaspoortii dannoo keessa qaba keessa hojjisiifachuuf taatan paaspoortii keessa hojjisiifachuuf taatan of eeggannoo cimaa godha namoota akkanuma deddeeftanii murteessinaa ammallee hin jedhame malee hojiirra oolaa hin jiru
aga hojiirra oolitti immoo itti of hin gatinaa isiniin jedha. Dhugaa hattoonni baay'atteerti. Ilmi namaa dafqa gee nyaachuudhaaf halkanii guyyaadhaaf tattaafata jechuudha. Kanaaf immoo isin of eeggannoo gochuu qabdanii of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eegu. Sirriitti of eeggadhaa isiniin jedha. Kanaaf hattoota akkanarraa namarraan hojjisiifattanis beekuu qabdanii akkasuma qarshii keessan nama argitanitti nyaata kennitanii nyaattaminaa isiniin jedha. Dhugaa rabbii ilmi namaa qaata bineensa ta'e ilmi namaa sumarraa nyaachuuf muddamuudha. Kanaaf adaraa keessan ijoolleen keessattuyyuu Saudi Arabiyaa jirtanii of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jedha. Namarraa hojjisiifatta yaada sirriitti itti hubadhaa. Namuma argiteef namumti kuriin hojjetateeti namuma kanatti birrii keessan kenninaa jechuudha. Akkasitti isin nyaachaa jiru atta halalin jechuudha. Maaliif birriin 3,600 maali kun hundi? Inde? Maaliif boo birrii 1,000 fi meeqa bichaa kan hojjetamu? Garuu isaan kan irraa nyaatu jechuudha. Maali ilmi namaa kun dafqa namaa maaliif barbaada? Maaliif barbaachise dafqa namaa nyaachuun? Dhugaa hattoota of eeggadhaa. Akkatti dafqilee fi nuti beeka waan ta'eef akkatti dafqisee beektu anaafsitu beeka malee namni biraan beekuu hin danda'u. Nama mudaan mana kushiinaa madaamii keessa jirutu beeka malee waan biraan beeku jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa ijoolleen keessaa Saudi Arabiyaa jirtanidha. Kanan dhaamsa isiniif qabuudhaan. Anis akkuma keessan argee deeriyoon kiyya maaliif nyaattama jedhee isiniif viidiyoo hojjechaa jira malee waan biraati miti yookiin anaatu nyaachamaaf miti. Maaliif ani kontiraataan jira ofii kootis naa hojjetamee naa xumurame waan hunduuyyuu jechuudha. Kan koomati garuu kan keessantu na gubaa jira dhugaa rabbii jechuudha. Maali kana hunda isin namarraa nyaatan maali? Cubbuu sodaatanii harruma addunyaa tana dhuunfannee soba hunduma nyaannadha ilmi namaa kun jechuudha. Hayyaa ilma namaa dhugaa rabbii ilma namaa jechuun bineensa bosonaa wayya ilma namaati mannaa jechuudha. Qixxee darbaarraa isinirraa nyaachaa jira jechuudha. Dhugaa rabbii inde fakkeessee dafee baha maalidha? Haa dafee bahuu baatu taadhiisu. Ji'a 3-4 illee isin haa bahu suutuma hojjiifadhaa. Nuti akkasumatti hojjiifannee jechuudha. Anaan paaspoortiin eegsisan baay'ee ture jechuudha. Qama keessa zeebatan baay'ee ture jechuudha. Isaan hojjisiise waan ta'eef maal rakkadhe. Kanaaf haa turu kaa maal rakkoo qabatu suuta tursiistanii yoo isin bahee rakkoon qabu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jedha ijoolleen keessaa Saudi Arabiyaa jirtanii daldaltoota adda addaa kanarraa of eeggadhaa. Hundumtuuyyuu ani akkas isiniif hojjisiise achokkaadhaa isin jedhee birrii kana hunda isinirraa nyaataa adaraa keessan of eeggadhaa. Kun dhaamsa kooti obboloota koo keessattuu ijoollee ala baddanii dalagdaniif kun kan hojjetame nama biroo osoo hin taane kan ijoollee ala baddee hojjettuuf akkasuma immoo ijoollee qaama fi paaspoortii hin qabnedha kan isiniif hojjetamedha jechuudha viidiyoon kun. Dhugaa dubbachuuf obboleetti keenya kunillee haa eebbifamu dhugaa waan bareedaadhaan nuuf gorsa jechuudha qabees jechuudha. Na akkas isiniin jedha. Na kanaaf iyyuu of eeggadhaa ijoolleen akkasitti gara dallaalaatti irraa waan kana nyaatamaa jirtanii jechuudha. Waaqayyo isin haa eegu. Na kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyo isin haa eegu isiniin jechuu jaalladha obboloota koo. Hundumti keessaniyyuu adaraa of eeggadhaa. Keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa waaqayyo isin haa eegu. Kan ala jirtan isin jedhashi. Akkas waaqayyo isin haa eegu. Ilmi namaa waan baay'ee namaan jechuu danda'a. Waan hedduu isiniin jechuu danda'u adaraa keessan of eeggadhaa. Adaraa keessattuu ijoolleen ala jirtan of eeggadhaa nama qarshiin irraa ergatanii fi nama irraan baay'annoo qama keessan hojjisiifattanii isiniin jedha waaqayyo isin haa eegu isin haa tiksu. Sinin jechuu jaalladha akkasuma hordoftoota koo warroonni chaanala kiyya afaaraa taate subscribe gochuu maamila keenya ta'a bartaa jirtas galata baafadha. Akka viidiyoo biraa walitti deebiitti bye.